beeku jechuudha. Awwaanta keewwatti seene nama san jalaa hin hagu waan qabumatti jechuudha. Si waliin dhaabbadha. An bikka guddaa keessa kin bikka waan kana keessaa baate jee sin dhiisu jechuu lafatti. Suma faanaan qadumaa si wajji dhaabbadha. Si galee osuma namni fedhee dhahaa haree fixee kophaa kiyyatti si waliin dhaabbadhaan. Innaas dhagaami waa'ee waraqaa sanis xiqqishoo dhiidaa namni maallaqa faamilii fi ergaa haadha abbaa ergaa namni haajaa hedduu qaba saniif dhiida booda goone sinirraanfannee qeerrootti illee himeetin jira uumamaa yaadiniis jechuu barbaada yaa. Mee gaaffii takka takka si gaafadha. Ati haadhaaf abbaan kee ni jirani? Abbaan kee yoo? Abbaan kee guddadhee bareedu. Obboleeyyan kee yoo ni jirani? Achuma Wallaggaadha. Wallaggaa eessa? Gimbiidha garuu achitti dhaladhe malee achi turre beektaa badaa achitti hin guddanne. Turtee erga suutii dhuftee? Waggaa lama reebuudha. Goonni garuu kontiraata tokko fixuu bahee ture. Sida nagashiidhaan naannoo jechuudha malee. Damooza qaalifamu ture maallaqa waggaa lama dalagaa turtee walii qabattee moo akkamiin himi? Waggaa ani namatu nama taa'ee kutaa tokkotti kutaa ja'a baradhu jarichi sun na barsiisuu isheen waa'ee furtileen paaspoortii na baasaniitu suudii na fide. Suudii fidannoo maallaqa keenyaan biyyaa sabaa waan ta'eef nu kaffalennaan maallaqa ja'a furii wayii dalagee amma walaasa. Ani waan biraatiin garanaa kuma fedhan illee itti fakkeessanii kuma ajjeesitti shakkee guriirri makanarra. Laalii birra gara galtuun qabdi jettu miidiyaa osoo asittuun lii birraan dhufiin duraa beekamatti horatte. Laa amma tasgabbaa'uun ooltu qaamanii duraa shan jedhaa. Fajjeesattee deemu. Nama berat sen Uang kan sini Aku fara kasih murah, aku bila kita mau yang. Rakkoo kan kee himadhu fi uummanni kun si gargaaruuf namni laala waan isaa himatu qaba lubbuuf himadhuun sodaatiniif shi uummanni kun si faana jira si gargaara waan takka itti dhagaamin. Haya? Achi booddee yeroo dhufee immoo achi booddee namichi midhaan dhiisee dalagee achi booddee ji'a saddeetii wayii kan mataa ta'e ofirraa dhiisee saddeetii jechuun biyya lama baasee ofirraa dhiisee ergasii ji'a yeroo dabalu waan tokko siifii ati kennee kophaadhaan namni biyya asiyaa seenaa waggaa lamaa sana yeroo meeqatti argaa ture garuu ji'a qophaa Nah, wajib dalam ini isi wajib kawa. Sekarang beri jasa Arab yang baru nakin malek aniga operasi lagi salah Shendam itu kamu naik ke atas saja. Makin kolen beri ya, Iya, dan Abdullah jolo bakal. Abshir. Harko macam itu sih. Tikosi orang mau dulu yang mau berbagi masih sekarang anjurin gua kan nara apa? Style pada kau dia. Orang berdua uji sok dari tiga kadang bagi nani dan gue itu kan nan itu mana video banyak kesan gitu dia tuh korek dia berkedagang gulai barani itu dalam gulai barani nak kesan gulai barani
dhufuu jammaranii ijoolleen baay'een hin garuu rakkina kun faayidaa malee jirti jechuudha baraaraan baatee sagalee dorgate. Sinaan kun dheeraadha kirkilleen hin deemaa hin garuu kanuma bushuu afran. Abshir shilbu dubartiin yaa'u fattanamuun numa jirti ilmi namaa kan fattanamne hin jiruu fi jireenya keessatti kufuu fi hawwuu numa jirti garuu ilmi namaa bikkatti kufeetti hafuu Jaan ooltee irraa deebite. rakkoodha malee bikka irraa kufee irraa ka'uun jagnummaadha si jedhaati amma dubartii jabduu dubartoota biraatiif illee fakkeenya taatu because namni ablee osoo itti baafamu osoo ablee sitti baasu an bikka sanitti baqa nama kutattuu wayii dubartii kutattuu akka taatee bikka sanitti naagareechu osoo amma ka biraate Maqii qabattuu baattee siitti madira garuu utaaltee baate jagnummaa kee achirratti si argina. Qabattee qabatuu baattee makii itti gaafatamaadha sagantaa ka qopheessu makiidha sarraafa ka qopheessu makiidha qeerroo waliin. Kana booda waan rakkatu tokko hin jiru waraqaan keetii siif hojjisiisna amma dhiida booda beellama qabannee asirratti uummanni si gargaaruu barbaadu hedduutu jira ijoolleen aan akka faamiliitti qabullee waan si gargaaruu barbaadu hedduutu jira wanta asitti dhagaamini amma waan hedduu si dubbisiisuu fi miti just uummanni uummatuma nagaa dheengadda akkaataa nuti addatti baani sirriin turree sanumaaf atis tasgabbootee jirtaa keessaan si dubbisnaan uummata kan kee uummata haalaan si jaalatu dhagaa darbuu jiruus siif dubbatu jiruus hundi si jaalata jibbaa kan kee qabu tokkolleen hin jiru